Wasaame akkam jirtu nageenyi waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jirtu fayyaa keessanii nullee nagaa keenya galanni waaqayyo faa ta'u dhufnee jirraan isiniin jedha. Egaa akkuma beektanii awwiin torban lamaaf biyyatti gaggeessinee turre viidiyoo gara 3 tokko isin biraan ga'een ture. Awwii xiqqoo asii wallullee walitti buunee awwii gara arbee keenyatti gaggeessin ture. Ta'u malee awwii akkuma argaa jirtan kana awwiin armee koo rakkistee boochee fala fiddee na deebisaa jettee awwiin nu biratti deebitee jirti. Egaa turtii torbee lamaati jechuudha kan ishiin baadiyyaa deemtee turte. Viidiyoon hojjedhe keessatti immoo hundumti keessanuu aartanii qabbaneeffadhaa jennaan diddanii aartanii waan gootan dhabdanii kaan deebisi kan jettan jirtu kaan kan naarrabsitan hin jirtu hundaafuu galatoomaan isiniin jedha. Yoo waan ishiin balleessite illee sin biraan ga'een ture sanarraan kan ka'ee xiqqoo daa'imummaa isin qabdi umuriin ishii xiqqoodha kanumaaf waggaa tokko biyya armee kiyya bira akka ishiin turtu barbaade. Haa ta'u malee akkinan jedhe hin taane bilisummaanis immoo baay'ee tokko lolee mucaa deebisii asitti jedhee baay'ee tokko naallolee isinis baay'ee tokko naalloltanii awwiinis immoo akkanan yaade miti baay'ee tokko armee kiyya rakkiste aga torbee lamaa kana otoo armee kiyya jalaa badduu osoo boochuu osoo maal jettu ani karaan bayee dhaqee fuudhu dhabee guyyaa har'aa kana immoo akka carraa ta'e anatu biyyarraa fidee dhufe jechuudha. Gaafan ergullee namatu naaf geesse har'amboo garuu anatu biyya bayee achi ilaalikaa daawwattoota achi ilaalikaa akkasitti daawwattoota si yaadan baay'ee si jaalatu waan ta'eef achuma laali. Egaa namatu naaf geesse haa ta'u malee amma namni naaf fiduu dhabame harmee kiyyallee naaf fiduu hin dandeenye ganamaa galgalan irratti bilbilanii kootu fuudhinaan jennaan hin cinqamee har'a akka carraa ta'e dhaqee fidee dhufe jechuudha. Yoo awwiin keessan kun dhuftee jirti kana fakkaatti waan dallante fakkaatti hin dallante moo indallante moo eeshi kanaaf egaa warri na arrabsitanis warri waan meeqa jettanis warra akkasumaani waan meeqa qabachaa turtanis galatoomaan isiniin jedha. Yoo kunillee salphaadha waan tokko naa barreessitanii of eeggachaa barreessaa akka namni barnoota isinirraa baratu waan tokko of eeggachaa barreessaa malee nama arrabsinaan isiniin jedha. Arrabsuun sirrii miti waanuma kanaa olis yoo ta'e arrabsuun nama deebisu jechuudha. Arrabaan nama deebisuurraa namni iddootti dogoggora qabutti nama gorsisee nama deebista malee arrabaanii miti jechoota babbareedduu jechoota mimmiidhagaan kun waan jiruuf jechoota mimmiidhagaa aasaa kun gorsa kootii isiniin jedha. Awwiin keessanis kun deebite awwii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jedhiin daawwattoonni baay'ee si jaalatu waan ta'eef sagalee ulfuudhi akkanatti dhaabbatu kanatti dhaabbataniiti way naxaxxe kaanayyuu kun akkanumatti dhaabbatu akkana siqanii akkam jirtu nagaa keessanii jedhiin akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha baay'een isin yaadee jedhiin baay'een isin yaade seeran dee jedhi kaannaa kaanoo seeran dubbatta baay'een isin yaadee jedhiin baay'een isin jaaladhasi jedhiin baay'ee isin jaaladhas waan awwiinii deebisi jettaniif baay'ee galatoomaa jedhiin waan awwii deebisi jettaniif baay'ee galatoomaa. Anis kunoo deebi'een jira jedhika. Anis kunoo deebi'een jira. Kana caala viidiyoodhaan nan dhufa jedhiin. Caala viidiyoodhaan nan dhufa baadiyyaan immoo natti toluu dinnaan. Baadiyyaan immoo natti toluu dinnaan. Boo'ee fala fidee asitti deebi'ee. Kanaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Gammaddeetta miti asitti deebi'u baqa asii wayya miti mulumaa armee koo biraan teessoo jechuudha. Achi sitti hin toluu jechuudha. Asii yoo teessa sitti tola. Kanaaf boochee maraattee naa bilbilaa jettee fala fiddee asitti deebite jechuudha. Mee maal fuutamee asii biyyeen akka? Mee maal fuuta asii? Maa boochee maraattee achitti na deebisaa jettee torbee lama taa'uu dadhabde miti achi.
Kanaaf egaa yoo anammoo jechuudha ni jedhi kun daawwattoonni jechuudha warri duraan itoo hin deemin duratti viidiyoo hojjannee turre miti aniifati waliin achumaanii hawwii kun nan gaggeessaa armee koo biratti waggaa tokko achaateessu achitti barumsaa jalqabdu jedheen viidiyoo hojjannaani na arrabsanii miti mucuqna godhan deebisi hawwii mucaa xiqqoo sanaa baay'ee nu maratti baay'ee jaalanna jedhanii baay'ee tokko na arrabsan jechuudha hawwii koo jedhanii immoo si maarsii godhu sitti fakkaata onnee si kennu jechuudha mee uummanni akkana si jaalatu kun jechuudha mee uummanni akkana si jaalatu kuni asuma gubbaa bilbiluma koosati cabsite keessatti si argan malee lafarratti way si argani bilbiluma keessatti si argan miti lafarratti garuu sin argine bilbiluma koosati cabsitee sababa sanaatiin ani immoo si gaggeesse keessatti si arganiitu gaafan immoo si gaggeessu fala baasan bakka na arrabsan utoon surumayyuu isaan bira jiraadhe na rukutu jechuudha toma na rukutaniin jaalattaati itoo amma isaan na rukutaniin jaalattaati jaalatu miti atuyyuu isaan immoo na rukutuuf ka'an jechuudha amma hawwii deebistee fiddutti nu wajjin jireenyi kee hin ta'uu naan jedhan sirriidha amma kun sirrii miti kanaaf anis deebi'e jedhiin amma la itti garagali isaanitti anis deebi'e jedhiin Anis deebi'e. in arrabsinaa lammata in lammata in arrabsinaati wal jaalannatu nutundi keenya wal jaalanna jedhiin Utuun dinteenya wal jaalanna. bakka malee anan mana naare bakka waa'ee keetti na arrabsuutti na naare bakka waa'ee keetti na arrabsan kana hundumaa waa'ee keetti achi ilaali kamaan chau jedhiin amma isaaniin bakka kana baga gammaddanii hawwiin deebiteetti